Ashama harka fuun hordoftoota caffee miidiyaa oduu sa'aatii kanaaf jennan isinitti himaa oduu waliin ani Kaffaaloo Baqqalaa oduu dursuun hangafoota isaanii. Manni maree ministeerotaa yaa'ii idilee 38ffaan murtee dabarse. Warqeen gatii tilmaama sharafa alaa baankiin biyyoolessaa guyyaa guyyaan baasuun akka daldalamu ibsame. Tajaajila tola ooltummaa qajeelfama jireenya keenyaa kan guyyaa guyyaa taasifachuu qabna jedhame. Obbo Geetaachoo Raddaa waraana kaaba Itiyoophiyaa xumura itti gochuuf Tigraay bakka bu'anii sababa waliigaltee mallatteessaniif qeeqamaa jiraachuu dubbatan. Hoogganaan olaanaan Amaas Iraan keessatti ajjeefame. Mootummaan Sudaan humna addaa faana mari'achuuf tole jedhe. Amma oduu bal'inaan. Manni maree ministeerotaa yaa'ii isaa idilee 38ffaan murtee dabarse. Gabaasa dabalataaf Lalisee Siisaay. Murtiin mana marichaan darbe waliigaltee deeggarsa faayinaansii wixinee labsii waldaa misoomaa addunyaa raggaasuuf qophaa'e irratti mari'achuun murtoo dabarseera. Waliigalteen deeggarsa faayinaansii waldaa misoomaa addunyaa waliin taasifame doolaara Ameerikaa biiliyoona 1.5 kan argamsiisu yoo ta'u, kana keessaa doolaarri Ameerikaa biiliyoona 1 deeggarsaan, doolaarri Ameerikaa miiliyoonni 500 immoo liqaan kan argame. Deeggarsi faayinaansii kun riifoormii mootummaan Itiyoophiyaa maakiroo ikoonomii tasgabbeessuuf jalqabe raawwachiisuuf keessattuu carraa hojii uumuu, qaala'insa jireenyaa to'achuu, hanqina sharafa alaa furuuf, caaseffama sirreessuuf akkasumas baajata mootummaa federaalaa kan bara 2017 kallattiin deeggaruuf kan ooludha jedhameera. Manni maree ministeerotaa sanada qophaa'e irratti bal'inaan erga mari'atee booda liqaan argame kan dhalarraa bilisaa fi yeroo aara galfii waggaa 6 dabalatee waggoota 38 keessatti kanfalamee kan xumuramu akkasumas haala tarsiimoo liqaa biyya keenyaa waliin karaa wal simu ta'uu mirkaneessuun waliigalticha gara mana maree bakka bu'oota uummataatti murteesseera. Obbo Geetaachoo Raddaa waraana kaaba Itiyoophiyaa xumuratti tolchuuf Tigraay bakka bu'anii sababa waliigaltee mallatteessaniif qeeqamaa jiraachuu dubbatan. Abdii Sabaan dabalata qaba. Waraana kaaba Itiyoophiyaa xumuratti tolchuuf Tigraay bakka bu'anii sababa waliigaltee Pirootooriyaa mallatteessaniif waliigaltee mootummaa diigu mallatteessiteetta jechuun TPLF akka isaan irratti duule obbo Geetaachoo Raddaa ka dubbatan yoo ta'u, dubbiin obbo Geetaachoo tibbana yeroo TPLF fi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gidduu walkomachuun yeroo dhaga'amaa jirutti dhaga'ame. Haa ta'u malee kanaan dura waldhibdeen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi TPLF gidduutti uumameera yeroo jedhametti TPLF odeeffannoo hundee hin qabne jechuun kuffisaa turuun isaanii yaadatama. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti wiixata adoolessa 22 bara 2016 turtii televiizinii Dimtsi Wayyaanee waliin taasisaniin dhimma kana dubbatanii jiru. TPLF duulama qaballeessiin irratti raawwataa tureera ka jedhan obbo Geetaachoon dhibdee gidduu sababa xaxaa siyaasaan sochii tokko eegale kaan maqaa waan itti baasuuf bulchiinsi yeroo hojii isaa dalaguu hin dandeenye jedhan. Gaaffiif deebii sa'aatii 2 oliif taasisaniin dhimma waliigaltee Pirootooriyaa gaaffii seerummaa TPLF fi kaan irratti garaagarteen dhalatee dhibdeen mudachuu ifa godhanii jiru. Waraana Tigraayitti jalqabe boodarra gara Amaaraa fi Affaaritti ce'uun lammiilee 100,000 lakkaa'aman galaafate kan xumuratti tolche waliigaltee nagaa Pirootooriyaa mallattaa'edha. Dabalees waliigalteen kun waraana dhaabbachuun hooggantoonni Tigraay gara magaalaatti deebi'uun qabsoo nagaaf diippiloomaasii akka adeemsisan carraa kennuufii dubbatan. Jiila Tigraay bakka bu'uun waliigaltee Pirootooriyaa mallatteessan keessaa tokko ka ta'an obbo Geetaachoon yeroo ammaa waliigalteen mootummaa naannicha diigu mallatteessitee dhufteettaa jedhamanii aangawoowwan TPLF olaanoon akka qeeqaman dubbatu. Waliigalteen Pirootooriyaa tajaajiloonni bu'uuraa yeroo waraanaa adda citan akka eegalan, hidhattoonni Tigraay akka eeggatanii fi hawaasatti akka deebi'an akkasumas kanneen buqqa'an gara qe'eetti akka deebi'an hima. Dabalataan raayyaan ittisaa magaalaa guddoo naannichaa akka to'atu, dureewwan Tigraay mootummaa filatame jedhamanii of waamuu akka dhaaban akkasumas bulchiinsi yeroo akka hundaa'u kan taasisu ture. Obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroof TPLF gidduutti waldhabbii dhalate Dimtsi Wayyaaneetti wayita himan qeeqa isaan irratti dhiyaate dubbatan. Amma mootummaa diiganii dhufan jedhamne yeroo sanatti dhimmichi dhimma mootummaa miti
uummanni Tigraay guutuun waraana federaalaa jala akka galuuf harka kennadhaa jedhamnee turre. Yeroo sanatti dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a yoo mallatteessuu baattan gammoojjitti galla kan jedhan yoo ta'u qaamolee amma isaan qeeqan waliigalticha akka mallatteessan itti himuu dubbatu obbo Geetaachoon. Itti dabaluunis yeroo waliigaltee Pirootooriyaa mallatteessinu rakkoon akkamii keessa akka turre nan yaadadha. Amma waggaa tokkoof ji'a 8 booda qaamni yoo waliigaltichi mallattaa'in balaatu nu mudata jechaa ture. Mootummaa diiguuf aangoo isiniif hin kennine dogoggora jechuun jalqabuma hin fudhanne jechuudha jedhan. Bulchiinsi yeroo hojii waliigaltichaa hojiirra oolchuuf barbaachisu hojjechuu dadhabuu kaasuun qeeqanii jiru. Waliigalteen Pirootooriyaa hanga filannoon naannoo Tigraay ga'utti bulchiinsi yeroo akka hundaa'u ajaja. Yeroo sanatti hooggantoonni TPLF gidduutti aangoo irratti wal dhabbiin akka turee fi aangoo qabachuu isaanii guyyaa tokko dur duula maqaa balleessii irratti banamuu kaasuun miseensota kaabinee muuduu dadhabuu dubbatu. Fulbaana darbe obbo Geetaachoon ibsa kennaniin bulchiinsi yeroo naannichaa godinaalee fi aanaalee naannichaa keessa socho'uu dadhabuu fi hojiin fudhatama akka hin arganneef hojjetamaa jiraachuu komatanii jiru. Kana malees obbo Geetaachoon yaa'ii dhaabbatichaa yeroo dhiyootti taa'ama jedhame ilaalchisuun yaada kennanii jiru. Korri TPLF miseensota korri taasifamuu qaba. Akkasumas adeemsonni seeraa guutamuu qaban osoo hin guutamin adeemsifamuu hin qabu jedhan gidduutti qoodameera. Dhaabichi osoo qoodinsaaf boordii filannoo irraa beekamtii hin argatin kora taa'uu hin qabu jedhamee osoo jiru kora taa'uuf qophiitti akka jiru ibsameera. Kaayyoon kora kanaa hooggantoota olaanaa dhaabicha keessa jiraniin butameera kan jedhe koomishiniin to'annoo TPLF miseensonni koree qindeessuurraa akka of qaban dhaameera. Walga'iiwwan dhedheeraa hanga ammaa taasiseen ajandaa ijoo uummata irratti yeroo mari'atu agarree hin beeknu dheebuu aangoof wal dhabuutu jira. Eenyu maaliif aangootti dhufee carraa kamiin immoo bu'uu qaba sababa jedhuun dhaabichi rakkoo keessa seeneera jechuun obbo Geetaachoon dubbatu. Rakkoon ijoo dhaabbatichaa amma jiru aangoo akka ta'e ibsuun kanaan wal qabate hunduu waan qabutti fufsiisuuf dogongora yeroo aangoo irra turan raawwate jalaa ba'uuf fiigaa jiru jedhan. Dabaluunis kan dhaban deebifachuuf aangoon harkaa fudhateera kan jedhaniin immoo dhabamsiisuuf yaalamaa jira jechuun himan. Kanaan ala korri taa'amu rakkoowwan siyaasaa hooggantoota gidduu jiru karaatti furamuurra mari'atuu qaba jechuun dhaabichi yaada yeroon barbaadu maddisiisuu sadarkaa hin dandeenye irra jiraa jechuun qeeqan. Korri yaadni irratti hin dhiyaanne irraa hoogganni filatamu maalirratti hundaa'eti kan Tigraay hin bulchu dhimmoota Pirootooriyaa fan maaliin raawwachiisa jechuun gaafatu. Torban darbe ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed marii paartilee mormituu waliin taasisan irratti TPLF kora taa'u dur seeraan galmaa'uu akka qabu akeekkachiisanii jiru. Dabalataanis qaamni seerummaa TPLF akka deebi'u mootummaan isaanii waan dalage dhaabbilee mormituuf eeruun seera kan fooyyessin TPLF fi paartileen biroon seeraan galmaa'anii paartii bu'uura seera qabu akka ta'anidha jedhan. Seerri ministeerri muummee eeran paarlaamaa Itiyoophiyaatti xumura baatii caamsaa kan ragga'edha. Labsiin bakka bu'oonni uummataa raggaasisan kun gareen siyaasaa hokkaaromnaa irratti hundaa'e keessatti hirmaate adeemsa akka paartiitti galmaa'u ifatti kan kaa'edha. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kana haa jedhan malee dubbii himaan TPLF obbo Amaanuel Asaffaa murtii siyaasaatiin seera qabeessummaa duraan qabutti deebi'uu malee akka haaraatti galmaa'u kan barbaanne himanii jiru. Dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhiyoo miidiyaa naannichaaf ibsa kennaniin akkaataa bu'uura labsii kanaan galmaa'uuf boordii filannootti xalayyaa galchuu isaanii ibsuun guyyoota 15 keessatti deebii eegna jedhanii turan. Haa ta'u malee yeroo eeran keessatti eeyyamni yoo hin kennamneef deebii eeyyamni nuu hin kennamne jedhu qabatanii kora akka gaggeessanis ibsanii jiru. Warqeen gatiis tilmaama sharafa alaa baankiin biyyoolessaa guyyaa guyyaan baasuun akka daldalamu ibsamee jira. Gabaasa dabalataa Lalisee Siisaay. Dhiyeessitoota warqee hundaaf kaffaltiin kan raawwatamu gatii warqee gabaa addunyaan gatii tilmaama sharafa alaa baankiin biyyaalessaa guyyaa guyyaan baasuun baay'atee akka daldalamu baankichi beeksise. Baankichi gatii daldala warqee ilaalchisuun ibsa baaseen baankiin biyyaalessaa warqee dhiyeessitootaan dhiyaatu qofummaan kan bitu ta'uu hime. Gatiin ittiin bitus yeroo yeroon jijjiiramuun dhiyeessitoota kan jajjabeessu ta'uu ibsuun baankichi imaammata sharafa alaa irratti jijjiirama taasisuun imaammata gabaan hoogganamu waan hordofuuf dhiyeessitoota warqee hundaaf kaffaltiin kan raawwatamu gatii warqee gabaa addunyaatiin tilmaama sharafa alaa baankiin biyyaalessaa guyyaa guyyaan baasuun baay'atee akka ta'e akeekeera. Dhiyeessitoonni warqees gatii tilmaama sharafa alaa maarsariitii baankii biyyaalessaa irraa ilaaluun kaffaltii ammoo baankii daldala Itoophiyaa itti gurguran irraa argachuu akka danda'an hubachiise. Tajaajila tola ooltummaa qajeelfama jireenya keenyaa kan guyyaa guyyaa taasifachuu qabna jedhame. Lalisee Siisaay dabalata qabdi.
Tajaajila tola ooltummaa qajeelfama jireenya keenya kan guyyaa guyyaa taasifachuu qabna jedhan pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Oraadin Badrii heenii kan Itoophiyaan mootummaa Hararii waliin ta'uun magaalaa Hararitti manneen jireenyaa abbootii warraa 34f ijaaree fi konkolaattota abbaa miila 10 fayyadamtootaaf dabarsee kenneera. Pirezidaantiin naannichaa obbo Oraadin Badrii sirna walharkaa fuudhiinsa manneen jireenyaa fi konkolaattota kanarratti argamuun erga jijjiiramaan as hojiiwwan hawaasa bu'uureeffatan kan kallattii hawaasa fayyadamoo taasisan irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Hojii tajaajila tola ooltummaan hojjetamaa jiru keessaa manneen harka qalleeyyii ijaaruu fi haaromsuun isa tokko ta'uu ibsan. Hojiin harka wal qabachuun harka qalleeyyii deeggaruun kun cimee kan itti fufu ta'uus dubbatan. Tajaajilli tola ooltummaa gammachuu namoota birootti gammaduu ta'uu eeranii heenii kan Itoophiyaan hojii tola ooltummaa eegumsa naannoo fi lammiilee harka qalleeyyii irratti jalqabe cimsuun akka itti fufu gaafataniiru. Daarikteerri dhaabbata heenii kan Itoophiyaa Baarii Xaaguusti gama isaaniin waliin guddachuun qajeelfama jaarmiyaa inni hoogganu ta'uu eeruun hojiiwwan tola ooltummaa jireenya hawaasaa fooyyessan irratti hirmaannan qaban cimaa ta'uu ibsan. Manneen abbootii warraa 34f ijaarame kan lammiilee 129 fayyadamoo taasisu konkolaattota baajaajii 10 fayyadamtootaaf dabarsee kennuu himaniiru. Dhaabbatichi dhiyeessii bishaanii, tajaajila fayyaa fi dameewwan hawaasummaa biroo irratti deeggarsa barbaachisaa taasisaa jiraachuu ragaan biiroo kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Mootummaan Sudaan humna addaa faana mari'achuuf tole jedhe gabaasa dabalataaf Abdii Sabaa. Gaaffii Ameerikaan dhiyeessite irratti hundaa'uun mootummaan Sudaan humna addaa biyyattii waliin mari'achuuf eeyyamamaa akka ta'e himee jira. Humni waraanaa Sudaaniif humni addaa Sudaan waraana itti jiran karaa nagaa kan furan yoo ta'e nagaaf tasgabbiin biyyattiitti ni dhufa jechuun Ameerikaan gaaffii lamaaniif dhiyeessitee jirti. Haaluma kanaan mootummaan Sudaan haalduree kaa'ee mari'achuuf qophii ta'uu kan ibse yoo ta'u waliigaltichis jaarsummaa Ameerikaatiin biyya Switzerlaanditti kan geggeeffamu ta'uun beekameera. Kanaan duras garee lamaan gidduutti waliigaltee uumuuf yeroo hedduu yaalamaa akka turee fi haga irraan milkaa'inas ga'uusaatu dubbatama. Kunis humni addaa magaalota to'ate gadi hin dhiisu yoo ta'e taa'ee waliin hin mari'adhu jedhee mootummaan biyyattii mormaa waan tureef jedhameera. Haa ta'u malee jaarsummaa mootummaan Ameerikaa isaan gidduutti godhuun gareen lachuu waliin dubbachuuf eeyyamamoo ta'aniiru. Sababa lola ji'oota 15f Sudaan keessa tureen lammiiwwan biyyattii 10,000 lakkaa'aman kadu'an yoo ta'u lammiiwwan Sudaan miiliyoona 10 ol ta'an immoo buqqifamaniiru jedhame. Mariin kun torban 2 booda kan geggeeffamu yoo ta'u Saudi Arabiyaaf Switzerland afeerraa Ameerikaatiin garee lachuu mariisisuuf jiru jedhame. Hoogganaan olaanaan Hamaas Iraan keessatti ajjeefame gabaasa dabalataaf Lalisee Siisaay. Ayyaana Iida Alfaxir kabajuuf gara buufata baqattoota Alshiitii osoo deemaa jiranuu konkolaataan isaanii ittiin deeman haleelame. Ijoolleen sadan haleellaa Israa'eliin Gaazaa keessatti jalaa ajjeefamanii kan ture Ismaa'eel Haniyyee Iraan keessatti ajjeefamuu garichi beeksise. Ibsa roobii ganama baheen Ismaa'eel Haniyyee opereeshinii Israa'el gaggeessiteen mana jireenya isaanii Iraan magaalaa Teheraan jiru keessatti ajjeefamuu ibsame. Akka gareen kun jedhutti Haniyyeen sirna kakuu galuu pirezidaantii haaraa Iraan Maasuud Pezeshkiyan irratti kibxata kaleessaa erga hirmaatanii booda ajjeefaman. Hanga ammaatti qaamni itti gaafatamummaa isaa fudhate hin jiru. Humni eegumsa warraaqsa Iraan taateen kun akkamiin akka raawwatame ammatti ifa miti garuu qoratamuu jalqabeera jedhe. Gareen Hamaas akka jedhutti Ismaa'eel Haniyyee opereeshinii dhoksaa warri Zaayinisti gaggeessaniin ajjeefaman. Xumura bara 1980 keessaa jalqabee miseensa garee Hamaas ta'uun hojjechaa kan turan Ismaa'eel Haniyyeen bara 2017 eegalee itti gaafatamaa damee siyaasaa Hamaas ta'uun hoogganaa ture. Mana hidhaa Israa'el daangaa Israa'elii fi Libaanositti argamu bakka namni hin jiraanne keessatti haala rakkisaa keessatti dabarseera. Erga mana hidhaatii bahee Gaazatti deebi'uun biiroo gaggeessaa hafuura Hamaas kan ta'e Sheek Ahmad Yaasiin gaggeessaa ta'ee muudame. Gaggeessummaa fi dandeettii isaan cimaa deemnan ministeera muummee ta'ee filatamuurra gahe. Walitti bu'iinsa torbee tokkoof Hamaasii fi Faataa gidduutti gaggeeffameen Alqasimbergii dirraa namoonni hedduun erga du'aniin booda bakka bu'oota paartii pirezidaantii Muhammad Abbaas paartii Faataa Gaazadhaa waan ari'eef Muhammad Abbaas ammoo aangoo ministeera muummeerraa Ismaa'eel Haniyyaa ari'an. Yeroo ari'amu sana reefu waggaa tokkoof ministeera muummee ta'ee tajaajilaa ture. Boodarra ammoo Faataa wajjin araara buusuuf yaalii garaagaraa gochaa ture. Bara 2017tti gaggeessaa biiroo siyaasaa Hamaas kan ta'ee muudame yoo ta'u waggaa itti aanu ammoo Ameerikaan shororkeessaa addunyaa jechuun galmeessite. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qindeeffanne kennan ammaa turanii qophiilee caffee miidiyaa afan waliin turtii gaarii.